Egaa YouTube channel keenya monetize akka hin taane wantoota godhan keessaa 5 qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Wantoota kanneen 5 yoo gootan dhibbatti yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Seera heera YouTube keessanii yoo gootan channel keessan dhibbatti monetize ta'uu ni danda'a jechaadha. Kanaafiyyuu wantoota 5 kana maalidha wajjin ilaalla. Wantoota 5 kana osoo hin guutin yookaan dogongora raawwattanii channelin keessan salphatti monetize isiniif ta'uu dhabuu danda'a. Kanaafiyyuu sirratti na hordofaadha. Wantootni 5 channelin keenya monetize akka hin taane godhuu danda'an keessaa wantoota 5 kanneen murteessoodha. Hundi keessanuu sirritti na dhageeffadhaa. Egaa gara barnoota kiyyaatti osoo isin dura warroonni YouTube sofumaadha appiidhaaf haarawaa taatan subscribe akkanumallee like gochuu hin dagatinaadha. Mallattoo notification illee all irra godhaadha. Amma gara barnoota keenyaatti. Egaa wantoota YouTube channelin keenya monetized akka hin taane godhan keessaa 5 keessaa tokkoffaa irratti kan argamu channelii keessan home irra dhaquudhaan about kan jedhu keessa seenuun description sirreessuudha. Kana jechuun channel keessan keessanii seentanii waa'ee channel keessan maal irratti akka hojjettu YouTube'dhaaf ibsuu qabdanii jechaadha. Fakkeenyaaf YouTube keessan irra seentanii my channel isa jedhu kana yoo irra seentan akkanumallee garan dhuftanii about isa jedhu jira. Fakkeenyaaf about barreessee jira asirratti waa'ee channelin keenya maal irratti channelin kiyya sofumaadhaaf maal irratti akka hojjettu akkuma argaa jirtan kana barreessee jira jechaadha. About akkana waa'ee channel keessanii kan ibsu barreessuun dirqama isinitti ta'a jechuudha. Kana jechuun YouTube'n channelii monetize godhuuf waa'ee YouTube keessanii beekuu fedha. Maal irratti akka hojjettan ibsuu qabdu. YouTube'n beeksisa isiniif gadhiisuuf viidiyoo keessan beeksisa fudhatu argachuudhaaf about isa jedhu kana sirritti ni gamaggama yookaan sirritti ni qorata jechaadha. Maal irratti channelin keessan akka hojjetu ni qorata. Itti aansuudhaan viidiyoodhaan keessan channelii ibsa channelii keessaniitiin kan wal qabate jedhamu hin qabanne isa jedhu waan sirritti qoratuuf jalqaba irratti sirreessuu waan qabdan aboutidha. About akkamitti sirreessina warroota naan jettaniif sirritti na dhageeffachuun ni dandeessu jechaadha. Amma asumatti channel keessan gara fuulduraa irratti deemtanii asumatti jechaadha argaa jirtanii edit channel isa jedhu kanarra yoo dhuftan asuma dhuftanii bakka kanatti description isa jedhu kana waan barbaadan description waa'ee YouTube keessanii channel keessanii ibsu barreessuu dirqama qabdanii jechaadha. Tokkoffaa irratti kan arganu maalidha? Channelin keessan yeroo gabaabaa keessatti monetized akka hin goone kan godhan keessaa tokkoffaan isa kana jechaadha. Inni lammaffaa maalidha? Viidiyoo YouTube irratti yeroo gad lakkifnu description barreessuu qabna. Kana jechuun viidiyoo tokko upload goone edit goone upload YouTube keessan irratti upload gochuudhaa fi description YouTube sanii video sanii barreessuu qabna. Kana jechuun description waa'ee video sanii ibsu salphatti barreessuu qabna jecha. Inni kun isa lammaffaadha. Fakkeenyaaf isinitti mul'isu asirratti mallattoo ida'uu kana dhuftee asirratti upload video kan jedhu kana upload gootanii video tokko as keessaa fudhadhu. Fakkeenyaaf video kana fudhadhee jira. Asuma jalqaba title title fi description wantoota wal qabataniidha. Title, tag, description wantoonni jedhan kunniin wantoota YouTube keessan viidiyoon keessan YouTube irratti search ta'ee ifaan ifatti salphatti akka dhufuu fi isin qarqara waan ta'eef description keessan sirritti bakka description jedhu kanarratti barreessatanii guutuu qabdu jechaadha. Kanaafiyyuu wantoota YouTube'n keessan monetized akka hin taane godhan keessaa inni lammaffaa fi inni murteessaan tokko isa kanaadha jechaadha. Sadaffaa fi YouTube'n keenya akka monetized akka hin taane wantoota godhan isinitti mul'isaa inni sadaffaa jechaadha. Ammas inni sadaffaa maalidha? Rakkoo copyright yoo qabaate kana jechuun channelin keessatti sagaleen keessan hin tahin yookaan viidiyoo keessan hin taane itti fayyadamtanii post yoo gootan YouTube'n yookaan abbaan viidiyichaa copyright claim yookaan copyright strike isinitti ergaa jechaadha. Namni YouTube ko hordoftan tokko copyright claim fi copyright striking garaagarummaan isaanii maalidha jechuudhaan kan nagaafatan jirtanii isiniif ibsa. Copyright claim jechuun fakkeenyaaf isin hojii nama tokko sagalee yookaan muuziqaa nama tokko viidiyoo keessa irratti galchuun viidiyoo yoo hojjettanii fi YouTube irratti upload yoo gootan abbaan sagalee yookaan muuziqaa sanii copyright claim isinitti ergaa jechuudha. Sababni isaas abbaan sagalee yookaan muuziqaa sanii isa waan ta'eef heeyyama isaatiin ala muuziqaa isaa yookaan audio isaa fudhatanii waan itti fayyadamtaniif copyright
claim isinitti ergaa jechaadha. Kana jechuun maalidha? Copyright claim fakkeenyaaf yeroo YouTube keessan bantaniyyuu wanni tokko sirreessuu qabdan video keessan namni tokko buusee akka itti fayyadamne seera settingii keessatti seera copyright right qaba YouTubein kana keessa gala jechaadha. Videoon tokko yoo gadhiifamu kanaafiyyuu nama biraarraa video tokko fuudhatanii YouTube irratti gadhiisuu hin dandeessanii jechaadha. Kanaafiyyuu copyright claim isinitti ni ergama jechaadha. Copyright claim inni jedhamu isa kana. Inni lammaffaan maalidha? Copyright strike isa jennudha. Copyright strike jechuun immoo akkuma amma argaa jirtan video nama tokko heeyyama isaatiin ala fudhatanii chaanaalii keessan irratti post yoo gootan namni sun abbaan viidichaa jechuudha. Videoon sun YouTube irraa akka badu YouTube gaafata. YouTubeinis videoon sun kan isaa ta'uu yoo hubate yookaan yoo mirkaneesse video san chaanaalii keessan irraa ni balleessa yookaan ni haqa jechaadha. Yeroo kana copyright strike isinitti erga jechaadha. Kanaafiyyuu haala kanaan wal faana yeroo 4 video namaa fudhattanii yoo chaanaalii keessan irratti upload gootan YouTube yeroo 4 copyright strike isin irratti erguun chaanaalii keessan ni cufa jechuudha. Videoon copyright strike isinitti ergame tokko expired ta'uuf ji'oota 3 gaafata jechaadha. Kanaafiyyuu YouTube irratti copyright strike yoo isinitti ergame ji'oota 3 boodaadha expired ta'ee kan isinirraa ka'u jechaadha. Kanaafiyyuu sagalee yookaan video nama tokko upload gootanii YouTube keessan irratti gadhiisuu tasumayyuu hin qabdan jechaadha. Kana sirriitti hubachuu qabdan. Akkuma asirratti argaa jirtan amma fakkeenyaaf argaa jirtan jedhee yaada. Fakkeenyaaf asirratti restriction isa jedhu jira. Kana fuulduratti nan jedha argaa jirtan jedhee yaada. Nan jedha. Amma fakkeenyaaf videoon annan sirra gadhiise kunniin copyright osoo kan qabaatu ta'ee copyright strike fi copyright claim dha kan namatti ergu jechuudha. Copyright strike jechuun jalqaba akkuma isinitti hime video nama tokko fudhatanii upload YouTube keessan irratti yoo gootan kan isinitti ergamudha. YouTube isin erga. Copyright claim inni jennu immoo sagalee yookaan audio nama tokko muuziqaa nama tokko fudhatanii yoo gadhiiftan kan isinitti ergamudha. Copyright strike ala afur yoo isinitti ergame YouTube channelin keessan ni cufama. Akkanumallee copyright claim al 3 YouTubein yoo isinitti kan ergu ta'e irraa barachuu baattan isin irratti ni cufamaa jechaadha. Kanaafiyyuu hundi keessanuu yaan chaanalii keessan monetize gochuudhaaf kana sirriitti hubachuu qabdu jechaadha. Afraffaa waa'ee community guidelines strike isinitti himu. Community guidelines strike jechuun YouTubein ummata yookaan hawaasa isaa videoowwan hin barbaachifne irraa karaa itti eegudha. Asirratti wantoonni argaa jirtan kunniin community guidelines strike sababoota nutti agarsiisuu danda'anidha. Fakkeenyaaf tokko tokkoon isinitti himu. Akkuma argaa jirtan spam jedhu gadi yoo buutan fake engagement jedha. Fake engagement yookaan walitti dhufeenya sobaa uumuu. Kana jechuun akkaawuntii sobaa banuun subscribe na godhaa, sub to sub ijoolleen jettan spamii taatu jechuudha. Irra deddeebitanii yoo jechoota akkasii kan barreessitan yookaan kan ergitan yoo kan ta'u taate community guidelines strike isinitti ergaa jechuudha. Kanaafiyyuu irra deddeebitanii sub to sub akkanumallee subscribe na godhaa, akkanumallee linkii keessanillee YouTube nama biraarratti video jalatti yeroo comment kennitan achirra linkii keessanillee yookaan barreessitan ta'e yeroo makana YouTube community guidelines strike isa jedhu kana isinitti ergaa jechaadha. Inni garanatti argaa jirtan immoo sensitive content jedha. Gadi yoo buutan immoo nudity and sexual content yookiin immoo suuraa qullaa fi wantoota wal qunnamtii saalaa agarsiisan post yoo gootan community guidelines strike isinitti ergaa jechaadha. Kanaafiyyuu wantoota suuraa qullaa ta'uu danda'a. Wal qunnamtii saalaa kan agarsiisan ta'uu danda'a. Kanaafi kan kana fakkaata yoo ka gadhiiftan jedhan YouTube mataan isaatiyyuu community guidelines strike isinitti erga jechaadha. Ammas yoo gad buune violent and dangerous content kan jedhu immoo jeequmsa yookaan wantoota dubartii gad buusan namoonni yeroo of ajjeesan liivii mul'isu nama miidhame liivii mul'isu dabalataan immoo gad yoo buutan hate speech haasawa jibbisiisaa dubbachuu fi kan kana fakkaatan umrii isaatiin alatti yoo kan video gadhiiftan taate fakkeenyaaf umrii isaatiin jechuun YouTubein gosa lama qaba. Kan ijoolleedhaaf banamuu fi kan ijoollee gaheessaaf banamu jedhee bakka lamatti under 18
over 80 kan jedhutu jira plus 80 kanaafiyyuu kanneen lamaan sirriitti addee umrii itti gadabii yookaan umrii murteessitanii yookaan gadi hin dhiifne ta'e YouTube'n community guidelines strike isinitti erga jechaadha. Kanaafiyyuu kanallee sirriitti hubachuun isin barbaachisa jechaadha. YouTube yeroo afur community guidelines strike ergee yoo irraa barachuu dhiiftan battalumatti YouTube keessan channel keessan ni cufa jechuudha. Kanaafuu copyright strike yeroo afur isinitti yoo ergame copyright akkanumallee community guidelines strike yeroo afur yoo isinitti ergame channel keessan battalumatti ni cufama jechaadha. Karaa biraatiin immoo community guidelines strike yeroo lama yookaan sadi osoo qabdan YouTube keessan monetized hin godha yoo jettan YouTube fudhatan argatu. Fudhata kan argattan ji'oota sadi bootaadha. Ji'a sadi yoo eeggattan YouTube'n ji'a sadi boota expired godha. Copyright strike fi community guidelines kanneen lamaan keessattuu ji'a sadi boodaadha kan expired godhee isinirraa kaasuu jechaadha. Kanaafiyyuu battalumatti isin seera monetized yoo gongoota fakkeenyaa fi nama 1,000 fi sa'aatii 4,000 yoo qabaattan monetized godha yoo jettan copyright strike fi akkanumallee community guidelines strike yoo qabaattan yoo gaafattan seera isin guchisiisa monetized akka taatan isin guchisiisa isiniif bana garuu monetized yeroodhaan isin godhu ji'oota sadi boodaadha kan monetized taatan jechaadha. Kanaafiyyuu asirratti of eeggannoo cimaa gochuu qabdanii jechaadha. Inni shanaffaa fi inni dhumaa dammoo YouTube monetized akka hin taane wantoota isin godhan keessaa inni shanaffaa fi inni dhumaa AdSense'dha. AdSense jechuun akkuma beekamu YouTube'n keenya irratti viidiyoo gallakifnee qarshii akka hojjetu. Qarshiin viidiyoo keenya kan dhaabbata nu kafaluudha jechaadha. Dhaabbata qarshii YouTube keenya irratti viidiyoowwan keenya qarshii hojjetan beeksisoota adda addaa irratti gadhiisuudhaan viidiyoo keenya irratti qarshii nu kafaluudha jechaadha monetized yeroo ta'an. AdSense kan seeraan yoo hin guunne yookaan seera isaa yookaan hin guunne ta'e monetized hin ta'u channelin keenya jechaadha. Kanaafiyyuu inni shanaffaan isa kanaadha jechaadha. AdSense wal qabatee maaltu jira? Adreesii akkaawuntii tokkootiin akkaawuntii AdSense tokko qofa guutuu dandeessa jechaadha. Kana jechuun maalidha? Fakkeenyaaf imeelii tokko yoo qabaattan imeelii saniin AdSense akkaawuntii tokko qofadha kan guuttan jechaadha. Fakkeenyaaf ijoolleen YouTube 2-3 qabdan imeelii tokkoon AdSense akkaawuntii 2-3 banuu dandeessan. Monetized hin taatan jechaadha. Maaliif YouTube'n salphamatti bulchuudhaaf waa'ee itti kafaltii san isinii kafaluudhaaf akka salphatti argachuudhaaf akkaawuntii imeelii tokkoon akkaawuntii AdSense tokko akka guuttan isinii fayyama jechaadha. Kana yoo ta'u baate yeroo baay'ee ijoolleen tokko YouTube irratti yeroo isin barsiisan maal argee akkaawuntii imeelii tokkootiin AdSense adda addaa banuu akka danda'an isin barsiisan soba. Kana AdSense irra seentanii Google keessan irra seentanii sirriitti barreeffama salphatu jira seera kan barreeffame dubbistanii argachuu hin danda'amu. AdSense imeelii tokkoon AdSense akkaawuntii tokko banachuu dandeessanii. Kanaafiyyuu asirratti YouTube'n keessan monetized akka hin taane wantoota isin godhan keessaa tokko dammoo isa kanadha jechaadha. Imeelii akkaawuntii tokkoon akkaawuntii AdSense tokko guutuu qabdanii jechuudha. Egaa wantoota hagammaa isinitti himaa dhufe shanan kanneen yoo kan guutan ta'e salphamatti YouTube'n keessan monetized ni ta'a jechaadha. Inni tokkoffaa waa'ee channel keessanii abaawotii guutuu qabdan. Channel keessan maal akka hojjetu maal irratti akka hojjetu abaawoti siru ni guuttanii. Inni lammaffaa viidiyoowwan adda addaa yeroo gad lakkiftan description isaa ni guuttani. Kana jechuun viidiyoon keessan maal irratti akka hojjetu maal irratti akka ibsa kennaa jirtu maal irratti akka gad lakkiftan kan ibsu jechaadha kan gad lakkiftanii. Inni sadaffaa copyright strike fi copyright claimidha jechaadha. Kanallee copyright strikein yeroo afur yoo isin gad dhiifamu ta'e channel keessan ni cufamu. Akkanumallee copyright claimin al sadi yoo kan isinitti gad dhiifamu ta'e san caala jechaadha. Sadiif sanii ol yoo ta'e battalumatti YouTube'n keessan ni cufama. Kana osoo qabdan dammoo copyright strike fi copyright claimin osoo YouTube yookaan video keessan irraa hin ta'in monetized godha yoo jettan battalumatti monetized isiniif hin ta'u jechaadha channelin keessan. Karaa biraatiin immoo YouTube'n mataan isaatiyyuu kan isin irratti ergu maalidha? Community guidelines strike isa jennu kana keessattuu hate speech haasawa jibbiisaa sabaan amantiidhaan waan wal fakkaatu akkanumallee yeroo namni du'u viidiyoowwan nama sukkanneessaa ta'an yoo gad lakkiftan ta'e kana viidiyoon YouTube'n matamaan isaatiyyuu
strike isan irratti erga jechaadha. Inni shanaffaa AdSense yeroo guutan akkaawuntii imeelii tokkoon AdSense tokko qofa guutuu qabdan jechaadha. Kanneen shanan yoo guutan dhibbaan dhubbatti yeroo gabaabaa keessatti chaanaalii keessan monetize isiniif ta'a jechaadha. Kanarra qabadhee isiniif dhufe fixeen jira. Horaa bulaa YouTube soofuma dhaab subscribe akkanumallee notification isa ol irra gochuun dagatinaa. Horaa bulaa.